kun tikeettii xiyyaaraati jechuudha. Akkuma argitanii dhimma tikeettii xiyyaaraa irratti walaaqii deemaa jiru hin jiru, garuu akkaataa isaa jira. Warri biyya tokkorraa kaatanii dhaqanii fakkeenyaaf yoo Bahrein irraa kaatanii dhaqanii Masrii yookiin Dubaay sa'aatii 4-5 teessu jechuudha. Yoo kana hin dhiphadhu Bahrein irraa zalaaqiin galaa jettanii kallattii isaa isinitti himuuf qophiidha jechuudha. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha. Laayik sheerii gochuu hin dagatina. Kottaa maamila kiyyataa isiniin jedha hiriyoota koo. Kanaan wal qabatee waa'ee kaffaltii irratti waggoota 3 dura jechuudha yoo xiqqaate birriima 600 ture jechuudha tikeettiin. Bir 600. Tole, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiriyoota kiyyaa kun tikeettii xiyyaaraati jechuudha. Akkuma argitanii dhimma tikeettii xiyyaaraa irratti waan tokko waan wajjin haasofnee jira. Obsaan na caqasaa isiniin jira. Namoonni biyya kam jirtanuu isin fayyaduu danda'a. Laayik sheerii gochuu hin dagatina. Akkasuma waa xiqqoollee haa taatu barnoota irraa argattu jedheetiin isiniif qoodaa jira. Obsaan dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Dhimma tikeettii xiyyaaraa irratti biyya tokkorraa zalaaqii argachuun xiqqoo ishee ulfaatee jira. Qaxxeetaa jechuun yeroo han jedhu fakkeenyaaf biyya akka Kuweetii, Bahreenii, Beeruutii kana nama isa keessa jiru galaa jira malee namni haaraan itti dhufaa hin jiru. Kanaafuu achi gadi geessutti baay'inaan nama hin argatani. Kanaaf biyya tokkorraa ka'anii dhaqanii biyya biraatti buusu. Inni immoo xiqqoo ishee dadhabbina qaba. Kanaafuu tokkoffaa akkamitti akka gatiin ayyarii qannaasii argachuu dandeenyu isinitti himuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo akkamitti akka biyya tokkorraa zalaaqii galuu dandeenyu illee isiniif ibsuun barbaada jechuudha. Namoonni takka kan na gaafatan illee ni jirtu. Boolee keessatti gana biyya tokkorraa kaatee dhaqxee biyya tokko boo sa'aatii 4-5 taa'uun baay'ee ulfaataadha. Maaliif asumarraa kaatee qaxxeetaa Addis Ababaatti galuuf iyyuu taabii qaba. Warroonni dhiiraa achi keessatti maxaxaqaa eeguu, hin hidhatu, kophee ofirraa eeguu, kophee hidhatu, meeshaa sakaat taasisu, waan meeqa bakka dhugaa rabbi cinqii baay'ee jira jechuudha Boolee keessa. Waan meeqa qormaata meeqa daddarbita bakka achi keessatti qormaata hedduu qorama. Akkasuma shamarran keenya warroonni wantoota akka warqii, sibiila garaagarii ofitti keessanii deemtanii dhugaa isinitti himu. Wanti godha yeroo galuuf kaatanii oomaa ofitti hin naqatina. Oomaan kaatina maal gochuutu irra isiniif furmaata? Wanta sibiila harkatti naqachuu barbaadan waan tokko shaanxaa keessanii gaafa dhaqxanii ayyarii keessa geessan jechuudha. Ayyarii keessatti shaanxaa keessan keessa fuutanii waan hundaa ofitti naquu dandeessu. Kanaan achitti manaa naqattanii kaatanii innaan qabattoo mudhii baasisiin jedhu, qubeelaa harkatti baasi jedhu, mormatti kana baasi jedhu. Tarii achi keessatti ariitii keessa wantoota ofitti babaaste kanallee yeroo itti dagattu jira. Hunda isaa sassaabdee ofitti naqachuu fi maaliif biqa baay'ee takka nama qormaata jechuudha Boolee keessatti. Kanaaf warroonni waa ofitti naqattanii deemtanii baay'ee qoramtu waan ta'eef qannasaa isiniin jechuu barbaada. Boolee keessatti Boolee keessa baatanii erga ayyarii keessa geessanii teessanii naqachuu dandeessu. Biyyatti akka naqattanii galtan yoo barbaadan warqee, sibiila garaagarii qormaata qaba achi keessatti dhugaa dubbachuuf. Asitti qabattoo mudhii ofitti baastaa, asitti warqii baastaa, asitti sibiila baastaa. Dhiirrillee akkasuma qorama jechuudha. Inni kaan dhaabbatee qabattoo eeggata, inni kaan caammaa eeggata, inni kaan asitti caammaa uffata, inni kaan qabattoo hidhata bakka qormaatumaadha. Innaa kanatti aansee dhimma tikeettii irratti waggoota 3 dura gatiin tikeettii akka kana qaalii hin turre isiniin jechuu barbaada. Garuu amma baay'ee dabalee jira. Waggaa 3 asitti tikeettiin xiyyaaraa baay'ee dabalee jira. Ani tikeettiin kiyya kanaadha. Kan galiitii fi kan dhaqaati jechuudha. Isayyuu an Addis Ababaatti bu'ee ayyarii biraan qabadha. Asii olillee aga Addis Ababaa dhufutti ayyarii biraan qabadha. Akkasitti gaa hunda saayyuu jaruma koo danda'ee naaf kutee kiyya kisaaraan anarra hin turre. Ijoolleen biyya akka biyya Arabaarraa kaatanii Jimmaa fa'aa seenuu barbaadanii jarri keessan isiniif haa kutanii, zalaaqii isiniif haa kutaniiti of hin dadhabsiisna. Maaliif Addis Ababaarraa biyya akkasitti malee bu'uu hin danda'u jedhaani. Jarratu isiniif kutuu danda'a waan ta'eef achi keessatti dhaqxanii kisaaraa ofitti babaayisuu irratti zalaaqee ayyarii keessan qabatanii biyya keessanitti galuun baay'ee takka salphaadha.
akkamitti zalaaqii kutattee jechuun keessan hin oolu. Ani zalaaqii akkamitti akkan argadde ji'a tokko hidheetiin muradhee tikkeetti jechuudha. Jaruma kootu ji'a hidhanii naaf murani. Ani ji'arraan galuu barbaada. Ji'a isa dhuftu as hin jiru hin jedheen. Innaan lakki ji'a isa dhuftu galuu hin qabdu minaamin jedhan galuu hin qaban jedhanii bakka akkasitti walii gallee ji'a tokko hidhanii dhaqanii tikkeetti kiyya. Gaafa deebitu ji'a akkasii guyyaa akkasii kee deebiti gaafa galtu immoo ji'a isa kana guyyaa akkasii jedhanii wanti hundaayyuu asirra jira haala kanaan naaf kutan jechuudha. Kanaafin zalaaqillee argachuu danda'e jechuudha. Ji'a tokko hidhee waan an kutadheef akkasuma namoonni qaxaroo fageessanii kutatan ni jiru waan ta'eef walirra gaafa dhufe zalaaqee argatta yookiin qaxeetaa argatta jechuudha. Biyya kamirraayyuu Addis Ababaa argatta jechuudha. Kun baay'ee takka salphaadha. Ijoolleen barraa hojjetan keessumaa qarshii keessaniin kutattu waan ta'eef torbee tokko guyyaa 2-3 jettanii kutachuurraa osoo ji'a tokko bultii 20 jettanii kutattanii baay'ee takka bareedaadha isiniin jechuu barbaada. Sababiin isaa birrii qannaasiidha. Akkasuma zalaaqii argachuu irratti illee achitti bu'a qabeessa waan ta'eef isiniin jechuu barbaada. Warroonni mana jaraa jirtan immoo isaantu isiniif kutee isin galcha. Rakkoo hin qabu. Garuu dhimma zalaaqii argachuu irratti yoo dursanii isiniif kutanii baay'ee tokko barbaachisaadha. Haala kanaan illee gaafachuu dandeessu. Yoo daftanii tikkeetti naa kutan zalaaqii argachuu hin danda'u jettanii gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif fakkeenyaaf ammaati boolee Bahreenii keessaa boolee Masriitti hidhattee buutee gana sa'aatii 5 eeggatta yoo ta'e boolee Bahreenii keessatti illee waan meeqa si fattashanii waan meeqa si ilaalanii waan meeqa ofitti baastee fattashamtee darbita. Boolee Masrii irraa kaatee yoo Addis Ababaa galta ta'e illee ijoolleen Masrii irra galanis jiru, ka Dubaay irra galanis jiruuf fakkeenya fudhadhe. Achitti illee hidhattee waan meeqa ofirraa baastee waan meeqa qormaata meeqa qaba. Kutaa meeqa jira waan meeqa jira achuma keessaayyuu osuma walii gad deddeemtu osuma walii gad zozzoortu mataan si dhukkuba. Namni keessan beekne dhugaa rabbii itti ulfaata. So kanaaf zalaaqiin baay'ee takka hin argamu carraan zalaaqii argachuu. Kuni warra Gaambeellaa sanaadha. Nan gombisee moo akkami kun akkasitti. Warra Gaambeellaa sanaadha warri kuni warra Itoophiyaa jechuudha. Faranjoonni akkasuma uummanni adiin kun dhaqanii waraabbatanii deebi'anii yuutuubii jiraatutti hin argitu miti namni keenya illee yuutuubii hojjechuu yoo hin beeku. Kuni maani tikkeetti warra asoosaati jechuudha obboleeyyantiya. Kanaaf egaa warri qaxeetaa galuu barbaadan haala kanaan yoo daftanii murattanii qaxeetaanii argattu. Birriin isaallee baay'ee gadi bu'aa wal caalmaa qaba dachaa isiniin jechuu barbaada. Yaadaan isiniif qooduu barbaade. Kanuma fakkaata yaada qabdan na gaafachuu dandeessu haala galeetii irratti. Kanaan duras waa hedduu irraa haasofnee turre yuutuubii kiyya jala jira. Warroonni ammas yaadi gaaffii isinitti ta'ee jiraate na gaafachuu yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'uu dandeessu. Isiniif hin deebisa waan ta'eef galatoomaa isiniin jedha.